Hordoftoota amantaa musliimaa hundumti keessanuu kan biyya keessaa kan biyya alaa akkasuma obboleeyyan koo, obboleettii koo, abbaa koo, obboleessa koo bakkuma jirtanitti Rabbiin baga Eid Arafaa ittiin isin ga'e kulamuun tuukeer kul ammoo intu elfee bakeer irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa musliimaa hundumaa baga Eid Adhaa ittiin isin ga'e isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isiniin jecha Eid Mubarak kul ammoo intu bakeer isiniin jecha asuma viidiyoo kana namoo like share subscribe gochuun dagatina. Baga Eid Adhaa ittiin isin ga'e malee irra deebi'uudhaan obboleeyyan kiyya obboleettii kiyya kan biyya keessaa fi kan biyya alaa bakkuma jirtanitti Rabbiin baga Eid Adhaa ittiin isin ga'e akkasuma wallahi meeqa kamtu banqatee meeqa kamtu dhaqqabee akkasuma namoota jaalattanii abbaa manaa keessanii jaalallee keessanii maatii keessan firoottan keessan hundumaanuu baga ittiin isin ga'e kulamu intu alfee baga ummata muslimaa hunduma keessaniyyuu baga Eid Adhaa ittiin isin ga'e isiniin jedha. Eid kana waggaatti yeroo lamatti deebina alhamdulillah rabbil alamin rabbiin guutuu ana ahli keenya wajjin maatii keenya wajjin hiriyoota firootan keenya wajjin rabbi sana guutuu akkanumatti isin haa deebisu akkanumatti nu haa deebisu meeqa kamtu haqatee meeqa kamtu abbaa manaa abbaa ofii haadha ofii dhabe kuni waan rabbi nu katabe alhamdulillah jenna. Maaliif yoo jettanii wanni inni ganama nu katabe waan hin oolle waan ta'eef obboleen kiyya akkasuma maal fakkaata inni akkamitti dabarsitanii obboleettii tiyyaa akkasuma obboleessa kiyya kan biyya keessallee kan biyya alaatti hiriyoota kiyya hunduma keessaniyyuu bakka jirtanitti baga ittiin isin ga'e jedha. Akkamitti dabarsitan maal keessattuyyuu ijoolleen mana namaa dalagan akkamitti dabarsitan ijoolleen biyyoota arabaa keessa jiraatan mana namaa jiraatan akkamitti isin dabarsitan ofirraa beeka jechuudha. Hundumaayyuu ni obsama ni obsine wayirra geenna. Alhamdulillah rabbil alamin rabbi fayyaa nu kenne guyyaa kabajamaaf jaalatamaa kanaan nu ga'e inni guddaan alhamdulillahidha. Wanni alhamdulillah tan geetun jiru fayyaa qabaachuun lakki uffata gaarii uffadhaa lakki uffata maal uffadhaan yeroo biyya ofiitii fi yeroo mana ofiitii bareeda jechuudha. Mana namaa hin beekne akkatti jiraannu rabbiin amalee obsaan ganan jedhamne isin haa kennu obboleeyyan kiyya. Maaliif yoo jettan wallahi hin ulfaata mana namaa kanatti jechuudha. Alhamdulillah alaa kulli haal hundumaafuyyuu alhamdulillah tu caalaa yoo alhamdulillah jenne waan hunda keessattuu yoo alhamdulillah dadhabuu baatus waan hunda keessattuu shukri rabbii keetiitii yoo galchite walla caaltuun isiidha jechuudha. Rabbiin nu halaafisu nama maatii keenya biratti deebi'ee inshaallah maatii keenya wajjin dabarsu rabbiin nu haa taasisu. Isin jechuun barbaada obboleen kiyya maaliif namoonni miidiyaa kanarraa hamma tokko namoota hedduu wal barataa namoota hedduu wal hin baranne ani jira keessattuu ijoolleen tiktookii akka gaariitti wal barumsa waliin dhiyeenya qabu ijoollee yuutuubaroota illee akkasuma hunduma keessan yoo ammallee chaayinaa indoneesiyaa turkiyaa all of muslim Eid Mubarak isin jedha. Amerikaa Austraaliyaa Kanadaa German UK Faransaay bakkuma jirtanitti Itoophiyaa irraa kan daawwatu kan eessa jedhameen dhumamu Indoneesiyaa eessa jedhameen dhumamu Bangladesh Indiyaa Egypt Yemen ijoollee bakka irraa namoonni kun hundi isaa kan walitti qabee kan walitti fide biyyoota kana wal beeku otoo hin taane miidiyaa kanatti walitti fide jechuudha. Amma namni karaa hedduu wal barata jechuudha. Dhugaa dubbachuuf karaa hedduu wal barata. Lakkoofsa illee dhabu dhufee koomantii walii barreessee wal jajjabeessee akkasii jechuudha. Miidiyaan kun baay'ee nama gammachiisa. Yeroo kee sarratti yeroo qabaate yeroo kaan sarratti dabarsita. Garuu immoo asirratti yeroo kee waan hin taane irratti dabarsuun nama arrabsuun dabarsuun abadan hin barbaachisu jechuudha. Wallahi odoo namichaa'ee dhaamsaan ijoollee kennaa dhaamu hedduutu jira. Barumsa irraa barannu hedduutu jira. Ijoolleen tiktookii wanni isaan
sheekotii akkas namoota muraasa malee dhugaa rabbii miidiyaan tiktookii sun hedduu kan nama jibbisiisu maal inni jettanii dhugaa rabbii dubbachuu kan baay'ee nama jibbisiisu ijoolleen keenya wal arrabsuu qofa bakka gandaan deemuu maal jechuu faayidaa fakkeenyaaf warroonni itti tolanii liivii sa'aatii 24 seenan kun faayidaa isaa otoo beekan miidhaa maaliif ofitti fidan miidhaan isaan fidan nama arrabsuudha yeroo nama arrabsitu kana keessatti akka of miitu beeki ati akka fakkeenyaaf ani nama arrabsaa ani baluun arrabsa jetta malee ati garuu mataa kee deebite of miite jechuudha maaliif mataa kee of miite arrabni ati baafattu suni wanni ati haasofte san kulli maleekan katabdee lafa si keetti wallaahi kulli arraba keessan jechuudha wanni hin taane afaan kee keessaa baya nama argiteen beektu yoo nama takka lama argite akka waan addunyaa hunda mana namaa san hunda deemtee laalteetitti haasofte subhaanallah dubartii akkatti nama arrabsitullee nagarree garuu dubartoonni tiktookii adda alhamdulillah rabbil alamin rabbiin ganda sanadeen garuu dhaabattus haala ahayaa qabachanii adaba qabaachuu qabda dhaabadhuuti hojjedhuuti miidiyaan sun miidiyaa faayidaa qabu argisiifte miidiyaa san irratti hojjetu garuu immoo dhuftee nama arrabsitee zambii hedduu waraabbatte abbaan fedhuu sarara amma dubartiin keessattuu adduma jechuudha dhiirrillee akkasuma hunduu ta'u dubartiin adduma jechuudha haalaan isanitti nama arrabsan ana akka itti qabriin teessan isinii qotamtu bichaan beeku wallaahi lazim garuu yeroo wanta Indoneesiyaa tokko dolaaltanii yani fiilmii ta'a dhugaa ta'a wanna sana yeroo argutti nasoo kaneessa wallaahi lazim wanti suni Indoneesiyaa keessatti dubartii takkatu duutee awwaaluuf otoo deeman namni argin hin jiru jechuudha dubartii suni awwaaluuf otoo deeman zaahiratti jechuudha otoo isheen irra qarbe yeroo gadi buusuuf deeman dubartii san irratti Indoneesiyaa keessatti dubartii san reeffi isii sun zaahiratti boba jechuudha gubatte zaahiratti inni kun nama addunyaa gubbaratti haayaa fixate jechuudha nama addunyaa nuti beekna rabbitu beeka waan godhunu hundaayyuu garuu adaba godhachuun isinirraa barbaachisa nama arrabsina dubartii taatee nama arrabsina abboo haadhaaf abbaan kee akkatti si guddisan ilmoon tiyyanaa hajijjiirtu inni biyyaa si baas ati mootu wallaahi innaa lillahi wanna leeraa jedhu akkana jechuudha otoo jirtu kadoote wanni jedheefi haalaan isinitti nama arrabsitan haala badaadha haala fokkataadha dhiira arrabsite dhiiri sun deebee borobbaa manaa kee ta'a borummoo ilmoorraa argachuu deemte ati akkamitti ija namaa tura deemta akkasiin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa inshaallah viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo kana mootii laayik share subscribe gochuu hin dagatinaa sagalee mootuyyuu gadi buuseetanii naasa sababni sagalee gadi buuseetanii mootuyyuu rakkoo bilbila kiyyaa ta'a rakkoo kiyya ta'an beeku akkasii hundumaa furubbee haala fisuu isin jechuu barbaada akkana jajjabeessitan immoo abdii isinirraa qaba inshaallah seechi inshaallah hamma danda'een viidiyoo kiyyaan dhufuu yaala hamma danda'een ji'a lamaa immoo ጊዜ ተከተራ ጊዜ ተከድፋ ኢንሻአላህ ረቢ ዋን እንደና ሐላፊ ሶስት ነኝ ጀው በርባዳ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኢድ ሙባረክ